ishee bakka maaluma kottu harkee kooseenni haasa'uuna sila loluu malee suuteetti dargaggooftii namaa deebisuun beektu miti anillee akkuma sagalee gadi qabannaa bartu kan si gorsaara malee akkaati aartuuf miti kottu saree konaalaa naariin hiriyyaa koosi malee maaliin qabaanimi kottan boodicha fidde sannatti himtaati ol seenni haasa'uuna kottu. Tole haa ta'u beenu kaamiin molseenna jetteertamu haasaayiin harka balleessite maalin godhare beena molseenni sitti ma tun jiru miti kilaasii keessa gurbatti keessan qalqaallaan sofaa yoo jiraatti immoo nama lakkaafti ishiin kanaaf hin jaalladhu ani dadhabeeyyuu dhaabadheedhuma silkii ilaala dhaabadheedhuma silkii ilaala yeroo hojii wayii xiqqoo tokko hojjechaan tureeyyuu kan ittiin dadhabe waan asitti mul'ufe moo maal beektaa jana silaaleen jana na beektaa jantu naan jetta siluma hiyyatu jana kana baay'een jaalladha sidha caalani qona barreessaa ture kunoo miseejii isaatu argiteeti goda kaasee hamma dakaa miseejiidhuma isaati hin bilbila ani immoo nan jaalladha garuu jaalladhu si itti fakkaabadaan jira itti deebisaan jiru maaliif bakka fakkaabaduu nama barbaachisa yeroo tokko kanaaf jedheeni kiiloo kun ol kaasa maali isileeyyuu abbaan kiiloo fi gadi buusnaan namni kiiloo kee ol kaasu hin jiru kanaaf kiiloo kee ol kaasuun dirqama kanaaf itti deebisaan jiru garuu maal godha miseejii itti deebisaan jiru miseejii isaayyuu keessa galee ilaalle waan sidhuu keessa akkasumatti nan gubbaarran gadaxaayini dubbisee tanniisan deebisuuf miseejii isaa kana sitti mul'ufee gurbattiin akkama garuu bareeddii miti walirraa deemna miti baay'ee jaalladheeniira garuu nan jaalladha sitti nama deen ture garuu immoo hiriyyaa waan taateef danda'ee si dhoksuun dadhabe kanaafan sitti maal sitti fakkaata mee maal sitti fakkaata sitti maa inni lafa laalteefte bar ayaantu maala sabaarte natti mikaa'ee baakish akka naa jaallattu immoo abdiin qaba silattu naa jaallatta jedhuma yaada kanaaf dubbadhu mata akkas lafa goote maa teesseeyyuu nagaadha miti takkaayi maatiin koo bilbila naabituu dhiisuu isaaniitti nan gammada maaliif beektaa atamma utuun ga'in umurii kanaan jaalalan naqabee caalannaa beekaani amala kee beeka miseejii isaan laalle fidime bilbila kennan ilaalamu miseejii isaan laalle miti situu miseejiin si barraa ilaaluu dhiisa isayyuu nama simbeenitti si miisallee anatti miti ananna goyoomsu si yaadiini garuu sumaaf gaarii miti maal ta'a janjana kana dhiisteetoo yoo barumsa kee baratte maal ta'a barumsa keetti yoo cimte amma kana ani bichaa yeroo baay'ee tokko kan si balleesse immoo maatiidhuma keeti maal gocha yoo ta'u barattu barataadhaan maal gocha bilbilli bitamu isa kutaa 5 keessa jirta barumsa xumurte ofseeti immoo namni kutaa 5 keessa taa'ee umurii kanaan janjana akkatti janajjanu si malee hin argine warri si olii warri kutaa 10 baratan kan 11 barataniyyuu akka kee janjanaan janajjanin ati yeroo baay'ee janjaanidha way na dhageessa warqee waan tokko sitti immoo ati yoo har'a sa'aatii kanaan akka kanatti janajjanaa bichaa ta'e barumsi tokko siif hin galu maaliif isa yaadda yeroo hundumaa waa'ee isaa ilaaltaa waa'ee isaa yaadda silkii ilaaluu qofa kan kee malee yeroo itti qo'attuyyuu yeroo siif hin kennu kanaaf janjana waan tokko si fayyadu akkan si fayyadu barumsa keeti waan hundumtuu yeroo isaa eeggateeti kan yeroo wajjin deema malee sa'aatuma barbaadanitti ebeluun jaalladhe ebeluu wajjin akkasiidha kun tasumayyuu hin ta'u kanaaf atama waa'ee jaalalaa biraan keenya waan ta'eef sadarkaan kee ganaadha ganaa si'aaf baay'ee waa baay'eetu si'aaf kanaaf yoo amma barumsa kee amma silkii laatu sanii yeroo wajjin jiru maatii kee hojii gargaara yeroo wajjin hin jirre deemti barumsa kee qo'adhu kitaaba kee dubbisi hojii manaa kee barreeffadhu kana hojjedhu kan bu'aa guddaa si qabu kan buru dukkana keessa gara ifaatitti kan si baasu kana waan ta'e kan odoo jettee anaan baay'ee natti tola amma silkii qabatee jechuudha ebeluun naa barreesse bar
maal si fayyada ka waan tokko si fayyadu kuni karaatti si hambisa malee kanaaf na dhageetii riyaa ko gorsa narra sirra beekee miti kanan si gorsaa jiru garuu gochatti gootu tasumayyuu sirrii miti waan ta'eef si gorsa kanaafuu gocha kanarraa deebiiti gocha gaarii yaadi waa'ee barumsa kee yaadi kan of keessaa baasiti waa'ee barumsa kee qofa yaaditi barumsa keenyatti jabaanne barumsa keenya galmaan ga'uu qabnu maatiin keenyallee tola dadhabsiisne ofii keenyafillee ka dadhabbii keenya karaatti hambisuu hin qabnu tasumayyuu jechuudha. Kanaaf barumsa keetti jabaattee barumsa kee galmaan ga'achuudha malee kaayyoo mana baatiif hin dagatin yoomiyyuu. Calqaba gaafa mana barumsaa gallu hundumti keenya baay'ee gammanna. Maaliif qalamaaf daftaraan kun nuti birqiidha waan ta'eef baay'ee gammanna garuu gaafa xiqqoo olsinnee xiqqoo shibaqaaf beennee yaani ifa keessa dukkana keessa xiqqoo gara ifaatti achisinne hundumti keenya hunda isaa hin daganne jechuudha. Kanaaf maatiin keenya nutti beelanii nutti dhoobatanii asiin dhugaanii asiin amma maatiin keetillee akka amma qabeenya godhatan kana miti. Duraan natti miti harmeen kun natti miti yeroo hundumaa naasofti akkas turanii akkasittiin haati isaanii baay'ee cimtuudha abbaan isaaniillee akkuma kana baay'ee hojjetu kanaaf jijjiirama yeroo dhiyoo keessatti fidan jettee naasofti harmeen kanaaf isaan jijjiirama isaan fidan kana isaan sitti dadhabaa turanii ati garuu barumsa kana immoo karaatti gatuu osoo hin taane waa'ee janjanaa waa'ee maaloo haasawuu osoo hin taane waa'ee barumsa kee qofa otoo yaaddi sa'aatii kanatti baay'ee nama gammachiisa kana maatiin keetillee sitti gammada namni naannootti illee sitti gammada kanaafuu atammoo waa'ee kanaa dhiisiti silkii lafa kaa'e yeroo qabbannaatiif filiis harmee fa'aa mana keessaa hojii gargaara hojii alaatis haa ta'u hojii mana hundumasaa hojii gargaarti yeroo hojii keetirraa kaatummoo kitaaba kee kan si baasu kan kara ifaatti si baasu kan wanta guddaarraan si ga'u kan daraja guddaarraan si ga'u barumsa kee qofa akka ta'e hin dagatin. Warri heerumaneessa gaamii warra jananeetu heeruman warra wajjin deeman warra maal jedhan kan inni ilaaltooti isaanuu cabanii hafaa jiru waan ta'eef ati immoo hiriyaa kee keessaa cabdina fi hiriyaa koo kanaaf akka ati cabdina biraa haftu sin barbaadu waan gaarii si hawwa malee waan badaa siif hin hawwu yoomiyyuu kanaaf akka ati siif achi jettu hin barbaadu kanaaf ati jabaattee barattee lamaan keenya barannee bakka wal laalletti illee wal gorsine wal jajjabeessine akka wajjin barannee galma keenya barumsa keenya iddoo guddaadhaan keenyuun barbaada malee akka ati na biraa haftuun barbaadu kanaaf kan yeroo hundumaa si lolus kan yeroo hundumaa si gorsus hamma danda'utti yoonni gorsa baay'ee danda'u baadheeyyuu hamma danda'utti si gorse wanta natti fakkaate tokko yoon si gorse irraa si deeffadhe baay'ee natti tola hiriyaa koo kanaaf atama waa'ee jaalalaa kee dhiisiti. Janjanaan immoo baay'ee bakka qalbii si'atte lapheedhuma kee guutuu fudhatte kanaaf isa dhiisite atama barumsa kee qofatti jabaadhu ammallee barumsa keetti jabaadhu yoo na dhageessa ta'e yoo dhugumaan hiriyyummaa koo qabda ta'e barumsa kee qofatti akka jabaattuun barbaada hiriyaa koshee fuulan guuriin kun wanti fuula nama gorsisu tokkollee hin jiru wanta fuula nama gorsisu tokkollee keessa hin jiru wanta badaa miti kana si gorsaa jiru karaa gaariittan si gorsaara malee karaan taanetti si gorsaati miti kana hin jiru. Kanaaf na dhageeti gorsa koo qoradhu shinaa jedhe hiriyaa koo qajeelti qajeelummaadhaan barumsa kee baradhu kanan barbaada sirraa. Dubbadhu natti hin simin jedhin callisin dubbadhu callisuudhaan furmaan hin dhufu tasumayyuu dubbachuudhaan malee dubbadhu baafadhu.